السلام عليكم يا بولي ورحمة وندين الله إسلامك وبركاته. سبحان الله Jira ولن jirtan نهدي dawlattoota ربي chaayinaa قدان hundi keessan إسلام baga من jiraadhaan haa jiraadhu. سبحان الله Guyyaa والجالنا har'aallee waan أدان mataa keessa مباشر rifeensa رب keessaniif من baay'ee faayidaa سبحان qabu qabadhee الله isinii dhufee jira. يوتكم فايدا Turtiin قدان keessan na نوف waliin أرقما haa ta'u سبحان isiniin jedha الله inshaallah. قرقر باني فايدا Warri نرقن chaayinaa kana نقنكما haara wasaatan سبحان الله sabskraabii وجين laayikii godhamaatii خيري ta'aa fi تكم warri باكيس mootiyyuu maatii أرقما kiyya taatanii ol haa سبحان jiraadhu. الله Hundumti نتقمنا keessanuyyuu isiniin المقهو jedha. يوم شكما سبحان الله Waan إلى isinirra ربي bu'ee laayikii قدام godhaa sheer موتي godhaa أرديف maatii سما ta'aa fi سبحان inshaallah الله rabbiin amrii jabaatti وجباني isin haalaffisu jedha. توقتان ربين Kanatti قمنا aansunii نو wanti kun إسلامني waan baay'ee faayidaa qabu. ممالمني Hundumti keessanuyyuu لكم itti أول fayyadamaa rifeensa جبي keessan فتشو ما daddafiin قدمني dheeressuuf ما rifeensi قدمني keessanii والكل akka hin buqqaane jabeessuuf baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Inni as argatan kun qullubbii adii, qurunfudii, habba soodaa, barbarree goggoytuu jechuudha. Baay'ee akkasumara gubu. Kun immoo walitti deebi'ee yoo jedhe maashaallah viitaaminii ajaa'ibaa kana ta'aa. Hundumti keessan itti fayyadamaa isiniin jira. Zayituunas qopheeffadhee jira. Kun akkuma argitan waa hunda walitti naqadhee qopheeffadhee jira. Inshaallah itti naqxanii bultii 15 tokko keettanii bultii 15 tokkoon booda wanti kun marru walitti bahee jira. Bifti zayitii kun qayyaramee jira. Yoo danda'amee jalatti galee jira jechuudha. Wanti martuyyuu walitti bahee jira maashaallah. Viitamiin wanta kana keessaa hunduu walitti yaa'ee jira, walitti bahee jira. Ajaa'iba kanatti yoo dibattanii jettan baay'ee bareedaadha. Sunii obboleeyyan kiyya torbaanitti yoo danda'ame yeroo lama dibattanii yoo isinitti toluu baate hafuurri isaa xiqqoo isii dhaya malee baay'ee bareedaadha. Hafuurallee baay'ee hin qabu. Habba soodaa fi qurunfudiin hafuura isaa fudhee jira waan ta'eef qullubbii hafuurri hin dhabu waan tokkollee zayitii ma'aadiidha. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warri chaayinala kanaaf immoo yoo haarawa taatanii saabskiraayibii godhaa bakka diimtuu jedhan san dhayaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yaa habaabilii keer itti fayyadamaa isiniin jedha. Jazaakallah khayran baarakallah fiikum. Nagaan jiraadha isin jaaladha hundumti keessanuyyuu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Warra amantii biraa akkamii nagaa jirtu? Nagaan jiraadha. Guyyaa 15f jetta akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Nagaa keessan naaf jiraadha isin jaaladha. Isinis akkana jaalattan abdii guddaa isin bira qaba. Haga isaa deemu wadasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra jirtanii obboleeyyan kiyya baga jiraattanii. Inshaallah guyyaarraa wanna kana argitan jedhee yaada. Kaameraadha wanti kun. Kaameraa keenyattis kaameraa manatti fakkaate. Kaameraa manaan bukeeffatan jechuudha. Kaameraa bukoo kun immoo tuyyuu elfaa bishaaniiti. Burcuqqoo tokko jechuudha. Isaa burcuqqoo tokkooti. Kuni bikiin boodar. Bikiin boodar. Mul'atu jechuudha. Kuni bikiin boodara. Kun immoo fal'aanaa. Fal'aanaa nyaataati. Guddaadha. Asitti qopheeffadhee jira. Akkuma argaa jirtanii wanti kun mataa isiniif laaffisa. Rifeensa keessan isiniif laaffisa. Isa kana
bal'aanaa lama kana jechuudha. Ana lama inni lama kun immoo bal'aanaa tokko akkuma mataa keessaniitiin rifeensa keessaniitiin jechuudha. Ammoo asin naqanna distii kanatti naqanna mara isaatu walumaa galatti. Distii kana bishaan naqanna. Distii kanatti bishaan naqna. Kaa jirtani burcuqqoo tokko jechuudha. Distii kana amma ibidda irra kenna. Inni kun ibidda irra jira. Esine waliin dhufna kalmatti haa turu turaan waliin. Bishaan kana ergaa jirtu booda akka inni ta'u inshaallah walumaa ilaalla. Waliin dhoftu irraan teettu.